Ka'umsi wal dhibdee Paalaastinii fi Israa'el. Bara 1880moota keessaa fi achi dura jaarraa afuriif lafti amma Araboonni Paalaastinii fi Yahudoonni Israa'el irratti wal dhaban bulchiinsa Ottoman Empire kan Turkii jalatti kutaa bulchiinsa Administrative Districtii lama kan Sanjak of Jerusalemii fi Light of Beirut jedhamaniin beekaman ture. Gaafas uummata malee Paalastinis Israa'elis akka biyyaatti hin turre. Yeroo sana uummanni dachii sanarra jiraatu 600,000tti kan tilmaamamu yoo ta'u, isaan kun irra caalaan Araboota Musliima Sunnii yoo ta'an, Kiristaanonni muraasnis turan. Magaalonni akka Jerusalemii fi Naablus giddugaleessa biyyattiitti akkasumas Akri Jaafaa fi Gaazaan ammoo naannoo qarqara galaanaatti magaalota sochii dinagdee ho'aa uummatan turan. Haa ta'u malee uummanni sun yeroo sanarra jireessaan parsentii 64 kan ta'an jiruun isaanii kan qonna irratti hundaa'e ture. Lafti sun hedduun abbootiin lafaa sanyii Arabaa kan harkaa qaban kan turee fi abbootiin lafaa kunis warra Ottoman Turkish wajjin hariiroo tolfatanii kan jiraatan ture. Empire Ottoman Turkish kun ammoo jaarraa 14ffaa hanga jalqaba jaarraa 20ffaa kibba baha Awurooppaa biyyoota Arabaa giddu galeessa bahaa dabalatee hanga biyyoota kaaba Afrikaa kan dhuunfate ture. Biyya keenyarraayis naannoo magaalaa Harar Imireetiin Hararii Empire kanaan eeggamaa yookiin tikfamaa ture. Bara 1908 fincila Turkish Revolutioniidhaan Empire kun dargaggoota Turkii kan sabboonummaa Turkii leellisanii fi haala bulchiinsa waliigaltee Arabootaa wajjin taasifamuun bulfamaa ture. Mormiin qabamaa dhufe. Kanarraas sabboonummaan Arabaas uumamuu jalqabe. Waraana addunyaa tokkoffaa booda Empire Ottoman ni diigame. Araboonni hedduunis Empire Ottoman irraa adda bahuun biyya of dandeettee cinaa isaaniitti ijaarachuuf ka'an. Biyyoonni Arabaa amma jiran hedduun isaanii sochii kanaan daangaa amma jiran qoqqoodamanii ijaaraman. Yahudoonni yookiin Jawish addunyaarra faffaca'anii turan. Dhiibamaa, tuffatamaa, jibbaa fi miidhaan garaagaraa antisemitizim isaanirra gahaa ture. Isaanis Jiwishonni addunyaarra faffaca'an turan kun naannoo bara 1880moota keessa abjuu biyya abaabilee isaaniitti deebi'anii mootummaa ijaarachuun biyya of dandeettu ta'uu dhaabuu jalqaban. Wanti kun ammoo Araboota Paalaastiniin ija gaariin hin ilaalamne. Paalaastinoonnis lafti kun lafa dhaloota hedduuf qotanii irra nyaataa turan waan ta'eef abjuu Jiwishonni gara dachii Paalaastiniitti deebi'anii biyya ofii tolfachuu kana hin jaalanne qofa otoo hin taane kallattii garaagaraatiin mormaas dura dhaabbachaas turan. Imala gara dachii Paalaastinii deebi'uu haala qindaa'een oofuuf Jawishonni bebeekamoon yeroo sanii sochii Zionizim jedhamu jalqaban. Kun ammoo bara 1880moota keessa jechuudha. Sochiin Zionizim yookiin Jawishota irraa addunyaa faffaca'anii Paalaastiniitti deebi'anii biyya Israa'el jedhamtu ijaarachuu namoota dhiibbaa uumuu danda'an kan akka Teedroo Herzl fa'aan jalqabame. Jiwishonni yookiin Yahudoonni sababa maaliif addunyaarra faffaca'an kan jedhu gaafii isinitti ta'uu mala. Wal dhibdee kana dura Araboota Paalaastiin wajjin qabataniin moo sababa biraatu jira kan jedhu gaafii isinitti ta'uu mala. Akkasumas seenaa jaarraa kana duuba deebitanii jalqaba irraa fedhiin beekus isinitti uumamu mala. Guutumatti gara duubaa achi harkifna yoo jenne Yahudonnii fi Araboonni ilmaan obboleeyyanii Abrahaam yookiin Nabi Ibraahim irraa dhufan. Hagas duuba deemuun wal dhabdee hamma jiru hubachuuf faayidaa dilasiis qabaachuu baatu garuu gabaabatti Ibraahim yookiin Abrahaam Yisaaqiin uumate. Yisaaq ammoo Yaaqubiin uumate. Yaaqub ammoo Nabi Yusufii fi obboleeyyan isaa 11 uumate. Ilmaan Yaaqub 12 kanatu gosa Jiwish yookiin Yahudota 12 san ta'an jechuudha. Maqaan gosoota Jiwishotaa kun maqama ilmaan Nabi Yaaqub irraa horansaniin waamaman. Paalaastinoonni ammoo warroota Nabi Ibraahim yookiin Abrahaam dura dachiisan jiraatan turan. Kana'aan irraa fi Araboota ilmaan hangafaa Abrahaam yookiin Ibraahim Ismaa'il irraa dhufaniin akka wal makanii dachii sanarra barootaaf jiraatan. Yahudonni yookiin Jiwishon yoomiif
maaliif addunyaarra faffaca'an kan jedhu gaaffii isinitti ta'us mala. Gabaabumatti Jiwiishonni addunyaarra faffaca'uu kan jalqaban dhaloota Kiristoos yookiin Nabii Isaa dura bara 597 weerara Baabilooniin yoo ta'u, irra caalaan garuu yeroo Impaayera Roomaa babal'atu sana waraana isaa wajjin godhamaa tureen dhaloota Kiristoos booda bara 70 as jechuudha. Addunyaa irratti akka uummata Hamaas Kiristoosin hiraarsanitti uummata keessa jiraataniin aadaa fi jireenya isaanii irraa waan adda of baasaniif akka uummata daba hamaa qabanitti waan ilaallamaniif kutaa addunyaa qubatan hedduu keessaa jibbaaf dhiibamiinsa garaagaraatu isaanirra gahaa yookiin mudachaa ture. Bara Nabi Muhammad amantaa Islaamaa barsiisaa fi babal'isaa turanii fi bara kaaliifota isaanii booda dhufanii lafa bal'aa qabatan san Jiwiishonni yookiin Yahudoonni mirgi isaanii eeggamee aadaan fi amantiin isaanii kabajamee fi nagaan jiraataa turan. Erga faffaca'anii booda yeroon sun isaaniif yeroo gaariidhumatti ilaalama. Sochii Ziyoonizim jenne saniin Yahudonni bebeekamoo fi dhiibbaa uumtota ta'an suutuma suutaan namoota muraasa gara Paalaastinii akka deebi'an godhuuf itti fufan. Kun otoo deemaa jiruu bara 1914 waraanni addunyaa tokkoffaan dho'e. Waraana kana irratti Tarkiin lafa wal dhibdee kanaa maqaa Ottoman Empire jedhuun qabattee turtes waraanicha irratti hirmaatte. Tarkis garee ishees waraanicha irratti waan mohamaniif Ottoman Empire harka isaanii ture ni diigame. Yeroo kana lafa Paalaastinii lafa amma irratti wal dhaban kan Ingiliiz harka gale. Ingiliizonni waraana kana irratti lafa Paalaastinii kan bulchiinsa Ottoman Turkish Empire jala jiru to'achuuf Ziyoonizim warra Israa'el Paalaastinitti deebisanii dhaabuu abjotan. Haala bulchiinsa Ottoman Turkish mo'achuuf jecha itti fayyadamuuf haga tokko ofitti dhiyeessan. Sana booda lafti kun waggoota 30 itti aananiin hadaraa liigii mootummootaa League of Nationitiin harka Ingiliiz ture. Yeroo kana keessatti waan hedduutu ta'es. Sochiin Ziyoonizim keessattuu Yahudota Awurooppaa fi Raashiyaa keessatti jibbiinsi hamaan irra gahaa ture gara Paalestinii akka deebi'an suuta suutaan erguu jalqabe. Waan kana daran milkeessuuf akka idil addunyaatti World Zionism Organization fi akka biyyaatti ammoo Jewish Agency for Palestine dhaabuudhaan itti deeman. Inni biyya keessaa lafa bituun, manneen barnootaa ijaaruun, dhaabbilee fayyaa babal'isuun Yahudota Paalestinitti deebi'anii akka mootummaatti gargaaruu jalqabe. Bara 1925 Herb University achi Jerusalem keessatti dhaaban. Inni kun deebi'anii dandamachuu fi ijaaramaa dhufuu Israa'eliif akka waan guddaatti ilaalame. Lakkoofsi isaanii suuta suutaan akka dabalaa dhufu hojjetame. Bara 1922 lakkoofsi Yahudota Paalestinii jiranii 83,790 lakkoofsa uummata waliigalaa ammoo 752,5248 ture. Parsentii 11 qofaa jechuudha. Waggaa 7 booda bara 1929tti lakkoofsi Yahudotaa 156,481 kan waliigalaa ammoo 992,559 ta'e. Gara parsentii 16 ol siiqe jechuudha. Bara 1936 lakkoofsi waliigalaa miiliyoona 1,336,518 kana keessaa Jiwiishonni gara 370,483 guddatan. Kun ammoo parsentii 28 uummata lafa sanii ta'anii jechuudha. Asirratti hin dhaabban. Kun yeroon dabalaa dhufe. Dimoogiraafii lafaa sanaa jijjiiruu cimsanii itti fufan. Ammoo Paalestinonni miiliyoona 5 qofa yoo ta'an, Israa'el ammoo miiliyoona 9 ol ta'uu lafa qabatanis Israa'el lafa Paalestinii dachaa 4 kan ta'u qabattee jirti. Yeroo kun hundi ta'u Araboonni Paalestinii ta'anii ilaalaa turammoo gaaffii jedhu isin keessatti uumamuu hin oolu. Bara 1920 fi bara 1921 mormii fi jeequmsi guddaan Araboota Paalestiniin bulchiinsa Ingiliziif qubachiifamuuf Yahudota irratti ka'ee ture. Haa ta'u malee dhaabbileen Araboonni Paalestinii ijaaraa turaniif ijaaramni isaa qabataa turan kan Jawiishota yookiin Yahudota Israa'el wajjin kan walgitu hin turre. Akkasumas
qubachiifamaa dhufuu Yahudotaa mormuun bara 1929 Western Wall Jerusalem keessatti hokkora uumameen Jiwishoonni 133 fi Araboonni 116 du'anii turan. Gidduu isaanii ammoo Ingilizonni waan jiraniif waan kana to'achuun yaada furmaata garaagaraa dhiyeessaa turan. Kan biraan ammoo wanti hubatamuu qabu dhiibamiinsaa fi jibbiinsa Awurooppaa fi Raashiyaa keessatti isaanirra gahaa ture dheeksuun jidduu bara 1881 fi bara 1914 qofaa keessatti Yahudonni miiliyoona 2 ol ta'an gara Ameerikaa baqatanii turan. Isaan kun ammoo carraa achi jiraachuu beekamtii gurguddaa gama aartiin, muuziqaatiin, fiilmiitiin, daldalaatiin, kalaqa indaastirii fi saayinsii argataa turan. Kana qofa otoo hin ta'in siyaasa Ameerikaa keessatti hanga gorsaa pirezidaantota Ameerikaa gahuun iddoo dhiibbaa guddaa uumuu danda'an irra turan. Inni kunis ilaalchaaf poolisii Ameerikaan dhimma Araboota Paalestinii fi Yahudota Israa'el irratti hordofuun irratti dhiibbaa guddaa uumeera. Karaa kaaniinis fayyadamuun Jiwishoonni dhiibbaa bara 1933 Adolf Hitler chaansileerii Jarman ta'e. Ji'oota muraasa booda abbaa hirrummaa isaa mirkaneesse. Yeroo bulchiinsa Hitler jalqaba Jiwish Jarman tooftaadhaan jiruuf jireenya Jarman keessaa dhiibamaa dhufan. Yeroo dargaggummaa isaa Veenaa turee fi sana booda yeroo loltuu Jarman turetti Adolf Hitler jibbaa Yahudotaa hamaa qabaachaa ture. Jibbaa biyyoota Poolaandii fi Jarman keessatti hammaachaa dhufe kana dhiyeessuun Yahudotaaf dirqama ta'e. Iddoon isaan itti dhiyeessanis gara Paalestinii ta'aa dhufe. Kabaja waggaa 6ffaa aangoo qabatee irratti Adolf Hitler Yahudota Awurooppaa keessaa balleessuun dirqama waan jedhu wayii dubbatee ture. Naaziin Jarmaniin akka sagantaa mootummaatti qabachuun Awurooppaa bahaa keessaa Yahudota qulqulleessuu yookiin balleessuuf socho'e. Lola biyyoota ollaa isaa wajjin godhamaa turee fi akkasumas bara 1941 weerara gamtaa Sooviyeet irratti godhe injifateen booda Yahudonni miiliyoona 4 ta'an lafa to'annaa Naazii jala galan. Naaziin yeroo jalqabaa akka sagantaatti kan qabataa turan Jiwishonni dhiibbaa isaan irra gahu haadheessanii baqataniif ture. Kunis haala eeggameen milkaa'uu dhabe. Fakkeenyaaf muddee bara 1941 dooniin baqattoota Jiwishotaa 769 qabatte imalaa turte Tarkii seenuuf taanaan ni dhoowwamte. Sana booda biyya biraas yaaltee dhoowwamte. Ingilizonni akka hin seenne dhoowwan. Boodarra doonattiin dhidhimtee lubbuu nama 769 ni darbe. Yeroo kanatti Jiwishonni carraan qaban gara Paalestiniitti deebi'u yookiin dhumaatiin itti dhufaa jiru dhandhamuu turan. Yeroo Naaziin Jarman Jiwishotaaf yeroo hedduu ulfaataa fi hamaa dhuma ture. Naaziin Yahudota yookiin Jiwishota gara kaampii 4tti seensisuu jalqabe. Achi keessatti dararaa hamaa gurraaf ulfaatu irra ga'e. Jidduu bara 1941 fi bara 1945 rukuttaa rasaasaa jumlaan gaaziin ukkaamsanii ajjeesuu fi haala hammaatoo kan biraatiin Naaziin Jarman Jiwishota yookiin Yahudota miiliyoona 6 ajjeese. Kun ammoo lakkoofsa Jiwishotaa yeroo isaan Awurooppaa keessa jiraataa turan keessaa 2/3 jechuudha. Gochi duguggaa sanyii Yahudota irratti godhame kunis Holocaust jedhamuun beekama. Yeroo duguggaan sanyii Jiwishota kan Adolf Hitleriin godhamaa jiru kun Ameerikaatti dhagahamu, hawaasni Jiwish kan yeroo garaagaraa gara Ameerikaa deeman yookiin achitti baqatanii turan dallansuu guddaan mootummaan Ameerikaa akka dhaabsisu gaafachaa turan. Jiwishonni hedduunis gorsa pirezidaantii Ameerikaa yeroo sanii Theodore Roosevelt turan isaan irraa hawaasni Jiwish Ameerikaa jiru waan hedduu eegee ture. Pirezidaantichi garuu haala Araboota Paalestinii fi Israa'eloota keessa jiran ilaaluun dubbiin kun hedduu ulfaataa ta'uu isaa hubatanii Araboota Paalestinis osoo hin muufachiisin Yahudota dubbii toluun tarkaanfii jabaa otoo hin fudhatin barri pirezidaantummaa isaanii dhume. Lafa amma Paalestinii fi Israa'el irratti wal dhabaa jiran dhuma jaarraa 19ffaa irratti sochii Ziyoonizim jedhamuun Jiwishonni lafa Paalestinii irratti
biyya Israa'el jedhamtu hundeessuuf sochii jalqabuu isaanii ilaallee turre. Jaarraa 19ffaa dura Jiwishoonni Paalestinii jiraatan lakkoofsaan 5,000 kan hin caalle ture. Isaan kunis irra jireessaan hojii ogummaa fi daldala garaagaraa irra kan turan malee lafa qonnaa kan qaban hin turre. Kanaaf lafti sun bulchiinsa Ottoman Turkish Empire jala haa jiraatu malee abbootiin lafaa sanyii Arabaatiin kan qabame ture. Paalestinoonni waggaa 4,000 oliif lafa sanirra jiraachuu ragaan seenaa ni mul'isa. Yahudonnis dhaloota Kiristoos Nabii Isaa dur naannoo Jerusalem Al-Qudduusittii fi kaaba isaatti mootummaalee garaagaraa Daawit, Salamoon, Kingdom of Israel, Kingdom of Judah jedhaman dhaaban turuu isaanii seenaan ni mirkaneessa. Yeroo garaagaraatti waraana mootummaa Israa'el kana gidduutti fi Asiriyaan, Masrii, Baabiloon, Roomaa fi Parishiyaa wajjin godhamaa ture lafa kana dhiisanii gara kutaa addunyaa garaagaraatti faffaca'aa turan. Yahudonni yeroo garaagaraa addunyaa irra faffaca'anii turan kun ammoo dhiibamaa, tuffatamaa, jibbamaa fi miidhaan garaagaraa kan dhalootatti darbe isaanirra gahaa ture. Isaanis addunyaa irra faffaca'anii turan kun naannoo bara 1880moota keessa lafa waggoota 2,000 oliif dhiisanii biraa deemanitti deebi'anii mootummaa ijaarrachuun biyya of dandeetti ta'uu sagantaa baafatanii cichanii dhiibuu jalqaban. Kana malees kanas milkeessuuf karaa sochii Ziyoonizim sanaan abbootii lafaa Arabaa fi bulchiinsa Ottoman Turkish ture. Irra lafaa bitaa Jiwishoota addunyaa garaagaraa irratti jibbaaf dhiibbaan irra gahaa ture. Gara Paalestinii erguun qubsiisuu jalqaban. Yeroo isaan kana godhan Paalestinoonni cal jedhanii hin ilaalle. Mormii